guddaa qabu yeroo wanni oromoo afaanni oromoo ka'u afaan amaaraatu rifata afaan amaaraa rifatu kun immoo afaan Itoophiyaati jedhameera yoos Itoophiyaanis amaara kana wajjin rifata yogaa amaarriiniif Itoophiyaan rifatanii oromoon immoo oneeg ta'eeti ashabaarii ta'eeti maraataadha itti duulaa jedhe akka kanattiin eessayyuu ga'uu hin dandeenye. Ajandaan poolitikaa rakkoon Itoophiyaadhaaf Oromoo gidduu jiru kun hiikamuu qaba. Itoophiyaadhaafis gaariidha yoo hiikame, Oromoodhaafis gaariidha yoo hiikame. Kanatu hiikamuu dide. Oromoo rakkoo guddaan inni qabu Itoophiyaadha. Itoophiyaan rakkoo guddaan isheen qabdu Oromoodha. Garuu akka nama fanxoon qabeetu lachuuyyuu hin dhofata.